Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa shamakam jirtu hordoftoota jabbootu warri jabbootuuf subscribing godhi subscribe godha. Warroonni subscribe gootanii jiraattan ammoo like share godha. Barnoota ajaa'ibaatiin walitti dachaanee jirra. Barnoonni guyyaa har'aa maal jettanii na gaafatuun keessan hin oolu. Barnoota suuraa diileetii isin jalaa ta'e akkasuma aappii isa raruu danda'u isa yookaan deebisuu danda'u yookaan suuraan isin jaalallee keessa wajji yookaan obboleessa keessa wajji yookaan obboleettii keessa wajji yookaan hiriyaa keessa wajjin kaatanii gaalarii keessaa isin harkaa badee haala kanaan akka isinii dacha'u isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Kanaafi itti fayyadama isaa hanga dhumaatti na faana turaa isiniin jedha. Osoo gara barumsatti hin dabarre duraa warroonni jabbootuuf subscribing goone subscribe godhaan affeerraa kiyya. Egaa asumaan gara barumsaatti yogguu isin dabarsu jalqaba irratti osoo aappii takka isin karaa lama isin barsiisuuf deema. Osoo aappii takka hin fayyadamne akkamitti deebisuu dandeenya ka jedhu tokkoffaa irratti isin barsiisa. Lammaffaa irratti aappii akkaataa itti deeffatan isin barsiisaa jechuudha. Kun amma isa gaalarii keessa jiru ka kanaa jechuudha. Ka kanaa gaalarii keessa jira. Wantoota diileetii duraan godhetu jira. Eessatti akka argannuu fi eessatti akka argamu na faana bu'aatii hanga dhumaatti na hordofa. Jalqaba irratti maal gootu yoo barbaaddan waan isin hin fayyadne fakkeenyaaf waan tokko ilaaltanii diileetii gootan dursa jechuudha. Erga diileetii gootan waan isin hin fayyadne diileetii gootanii ilaaltan amma jechuudha. Amma waan kana diileetii godhee jira. Mee amma isa kanallee diileetii godha. Akkasumatti na hordofa. Diileetii yoo godhee haala kanaan diileetii godhee balleessee jira jechuudha isa. Inni suni diileetii godhe eessatti bakkeen inni itti walitti qanabbaramee jirutu jira. Isa san eessa keessa arganna isa jedhu jalqaba irratti tuqaa walqixa sadiin kana tooytan. Tuqaa walqixa sadiin kana tooytanii jalqaba irratti viidiyoo yoo taate bakka viidiyoo jedhu kana tooytanii lammaffaa irratti mallattoo onnee tana gattoytanii sadaffaa irratti mallattoo akka sa'aa jirtu waa hedduu jira jechuudha. As keessa amma lookshiin jira, sheerii jira, siitingii jira. Waan barbaadan asii sirreeffachuu dandeettanii as keessallee yoo bilbilli isin jalaa guutellee qulqulleeffachuu dandeettanii jechuudha. Amma mi'anii kallattimaan osoo aappii tokko hin barbaachifne suuraa isin jalaa bade akkamitti deebisna yookaan viidiyoo isin jalaa bade akkamitti deebisna ka jedhuuf viidiyoo fi suurallee yoo isin jalaa bade osoo aappii takka hin barbaanne deebisuu dandeettanii jechuudha. Jalqaba irratti waan kana yoo gadi tooytan riisilee biin jedha. Isa diileetii jedhu kana yoo gadi tooytan amma ani kunoo amma suuraa kan hin argitan jedhee yaada. Amma osoo isin ijaan argitan diileetii godheera suuraa kana jechuudha. Suuraa kanaan eegan diileetii godhe bakka sanii diileetii ta'ee jira garuu asitti garuu asuma jira. Maal jedha riisil biin ka jedhu as jalatti ni argitan jedhee yaada. Riisil biin ka jedhu kana wanni isin gara si diileetii gootan hundisaa riisil biin ka jedhu kana jalatti walitti qabamaa jechuudha. Anamma kanniin hunda isaa warra anamma diileetii godhe jechuudha. Namni wayii kalee amma waan gaafate yeroo waan san na gaafatu diileetii godhe garuu inni asuma jiraa jechuudha. Wanti kun waan diileetii ta'uu miti. Isa kana qaqqabdanii amma maal gootanii yoo barbaadan guutuu kanarratti dhooftanii diileetii godhuu dandeettan. Kana qulqulleessuu qabdanii jechuudha. Yoo balleessuu barbaaddan yoo jawwaala keessan qulqulleessuu barbaaddan jechuudha. Yoo ammoo suurawwan kanniin dachaasuu barbaaddan ta'e
yoo akkam gootanii fakkeenyaaf amma suura mareef isa yoo deebise kana diileetii ka godhe mallattoo isa walitti garagaltu tana yoo tuqe gaalarii keessatti deebi'ee jechuudha. Ammallee mee isa biraa deebisa. Mee isa biraa. Amma kun viidiyoodha. Viidiyoo kana ni argitan jedhee yaada. Viidiyoo kana akkamitti deebisan? Amma gaalarii kiyya keessa hin jiru viidiyoon kun. Isa kana gattuutanii yoo jettan gaalarii keessatti deebi'ee jechuudha. Gaalarii keessatti ka barbaadan as keessa deemtanii amma fakkeenyaaf mee isa kana gara diileetii godhee jira yoo jenne yoo isa kana gattuu inni gaalarii keessatti deebisee jira jechuudha. Okay. Isa kana jechuudha alaabaa Oromoo yoo deebisuu barbaade wanta hunda yoo deebisuu barbaade isa kana yoo deebisuu barbaade waan hunda deebisuu danda'a jechuudha. Okay. Inni lammataa aappii kanatu jira. Aappii kana ni argitan jedhee yaada. Recover in the restore deleted jedha. Viidiyoo diileetii ta'e deebisuu barbaadda yoo ta'e isa kanaan deebiftaa jechuudha. Kun immoo aappiidha. Karaa kun aappiidha jechuudha. Dura isin barsiise maal ture? Osoo aappii takka hin barbaachifne gaalarii keessatti deeffattanii jechuudha. Osoo aappii takka hin barbaanne. Kun ammoo maaliin? Kun ammoo aappiidha. Aappii kanallee deebisuu dandeetta. Photo restored ka jedhu jira. Akkana gattoytanii anamma achi diileetii godhe waan ta'eef asiin hamboo isin immoo waan isin wanni gootan hunda isaa as keessatti isinii fida. Isiinu xiyya of jalaa qabdi akka daawunlooditti garagaltee jirti. Isa gattoytanii kallattimaan gara gaalarii rarrattanii jechuudha. Kun amma haala kanaan gara gaalarii isinii dacha'a jechuudha. Waan isin amma achitti diileetii ta'e san asitti isinii raraa jechuudha. Kunoo kan jalqaba amma fakkeenyaaf kana gara gaalarii deebisuu barbaadda yoo ta'e kilikii irratti godha laal kanuma guutuu isaa irratti tuuyitaan jechuudha. Kun amma kan isin barbaaddanii jechuudha. Hanga viidiyoo hanga 5 deema. Xiyya inni walitti garagale kana yoo gattuuyitan kallattimaan gaalarii keessatti argattanii jechuudha. Waan barbaaddan haala kanaan gaalarii keessatti deeffattanii itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Okay. Kuni waan baay'ee salphaadha. Waan hedduu bareedaadha fi yookaan isin namni hedduun kun obboleettii qaba, kun obboleessa suuraa jawwaalaa keessaa qaba yookaan suuraan sun dogongoraan haqamuu danda'a waan ta'eef suuraa san yoo isin jalaa bade haala kanaan gabaabumatti gabaabsitanii deebisuu dandeettanii jechuudha. Okay. Barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataa hanga barnoota biraatti walitti dachaanutti nagaan nu tura. Aappii waa'ee kanaa hedduutu jira waan ta'eef aappii biraa yoo kun isin dide koomantii jalatti heddummeessaa koomantii keessan kaayaa kan biraatiin isinii deebi'aa garuu isin istireetii isaa yoo seeran hanga dhumaatti hordoftan viidiyoo kamuu yookaan suuraa kamuu isinii deebisa jedhee abdii qaba. Galatoomaa isiniin jedha hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.